Guyyaan yaadannoo gootota Oromoo kan bara 2025 eebila 26 biyya Siwiidinitti bifa akkaan miidhagaa ta'een kabajamee oolee jira. Konyaan ABO Siwiidin yaadannoo guyyaa gootota Oromoo bara kanaa bifa adda ta'een karaa sarara zuumiitiin Oromoota addunyaarra jiraatanii fi akkasumas bakkoota hoogganoonni gameeyyiin ABO durii fi gadaa darbee jiranitti bakka hawaasnii fi miseensonni ABO konyaalee fi godinoota akka Iskaandinaaviyaa, Giddu Galeessa Awurooppaa, UK, Ameerikaa fi Kaanaadaa irraa argamanitti gamtaan yaadatee ooleera. Qophii yaadannoo wareegamtoota gootota Oromoo kana irratti barnoonni qabsaa'ota Oromoo fi beektota Oromootiin kennameera. Biyya keessaa Jaal Mikaa'el Booran miseensi Shanee Gumii Sabaa ABO, Jaal Alamaayyoo Diroo qaama hooggana ABO fi akkasumas Dooktar Makbib Gabayyoo hayyuu ji'oo keemistii fi falmaa mirga namoomaa kan ta'an mata duree adda addaa irratti guyyicha ilaalchisuun barnoota bal'aa kennanii jiran. Qophiin kun akkuma aadaa Oromootti eebba maanguddootaatiin kan saaqame waggaa ta'u, itti aansuun yaadannoo wareegamtootaa, faaruun goototaa fi alaabaa dabalatee ergaan gabaabaan karaa durataa konyaa ABO Siwiidin Jaal Ayyaanaa Goobanaatiin hawaasa hirmaattota guyyichaaf dhiyaateera. Hordoftoota keenya, gabaasaan guutuun akka itti aanutti kutaa lamaan qoonnee qopheessinee jirra. Kutaan jalqabaa akka itti aanutti gama keessan gahaa, haga maayitti akka hordoftan kabajaan isin affeera. Kam jirtu jaallan walumaa galatti hundi keessanii baga nagaatiin egaa guyyaa kanaa guyyaa gootota Oromoo ABO konyaa Siwiidiniitiin qophaa'e kana asitti kabajuu fi kabaja guddaa qabdu kana kabajanii yeroo asitti argamu keessanii gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama jedha. Eegan kana jedhee boodagaa mee akkuma seeraatti kabajamoota keessummoota keenyaa kan waamicha konyaa ABO Siwiidin yeroo olaachuudhaan asitti argamtan kabajamoota warra asittis har'aa sagantaa isinii kennamee asitti barumsa nu kennuudhaatii fi argamtan Jaalli Mikaa'el Booran, Dooktar Makbib Gabayyoo, Jaalli Alamaayyoo Diroo, akkasumas hoogganoota durii fi qondaalota ABO akkasumas miseensota ABO asitti argamtan, walumaa galatti immoo hawaasi Oromoos asitti argamtanii hundi keessan galata guddaa qabdun jedha. Eegan kana jedheetii booda duraan dursee guyyaan gootota Oromoo konyaa ABO Siwiidiniin akka yaadatamuu fi koreen qopheessituu konyaa keenyaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u jedha. Keessaatu egaa nuyi warri umuriitiin deemne waggaa baay'ee konyaa kana keessatti dulloome jira, waa'ee isaas xiqqoon kaasaa. Keessaatu akka yaadannoon kun milkaa'uuf waan barbaachisu hundaa yeroo caalaatti kan wareegee Jaal Caalaa Haayiluu qofaatti galata guddaa utuu hin kenninii fi biraan darbu akka konyaa ABO Siwiidinitti fi ABO'tti keessatti seenaan guyyaa goototaa bara baraan amma Oromoon akka sabaatti jirutti kan yaadatamu ta'a. Konyaan ABO Siwiidinis waan kana kan beekuu fi waggaa 23 darban kana maaliifin waggaa 23 jedha. Konyaan amma akka ittiin hundaa'ee as jiru kuni bara qaama ce'umsaa fi ABO'n gargar bahanii jalqabee ijaaramee
wagga waggaatiin guyyaa kanaa guyyaa goototaa kana kabajaa waan jiruuf waggaa 28 kan jedhu kana kaasaa 23 kan jedhu kana yaadadhaa. Kanallee akka kanaatti yaadachaa jirra jechuudha. Guyyaan kun utubaa tokkummaa, hundee oromummaa fi gootummaa saba ta'ee bara baraan saba kana biratti yaadatama. Maaliif kana deddeebi'ee Oromoon bakka hundaatti iddoo hundaatti kaasaa utubaa tokkummaa kan hin jedhu namoota kana warra wareegaman keessaa warra fiizikaalii beekutu jira. Finfinneetti yeroo turre mana barumsaa keessatti yeroo haayiskuulii banadhu warri sadarkaa yuunivarsiitii keessatti turanii isaantu keessa warra turan beekaa. Warri kaan immoo warri gara ijoollee lamaa ijoollee xixiqqaa ture isaanii wajjinii kan immoo caalaatti immoo kan hamilee saba kanaaf ta'uun irra jiru lubbuu isaanii tokkitti qaban sana oolfachuurra Oromoo taanee tokkummaatiin lubbuu keenya dabarsinee saba keenyaaf laanna kan jedhu kuni akkaataatti ilaalamuun irra jiru keessa saba Oromootti, sammuu saba Oromootti, dhiiga saba Oromoo keessatti, DNA saba Oromoo keessatti I think waan guddaa dhalli namaa godha. Mee isaan sana ajjeessanii immoo dabarree qabsoollee tufuufnatu hin jenne Oromoodha Oromoo taanee baanee amantiin gargar hin baanu iddoo tokkotti wareegaman shiftootaan. Kanaatiif guyyaan kun baay'isee guyyaa guddaadha. Hundee Oromummaa kan hin jedhuufis maali? Oromummaanii amantaadhaan gandaan miti kan gargar bu'uunda Oromummaanii akka sabaatti dhiiga tokko waliin qabnu eessattuu dhalannu dhiiga tokko waliin qabnu kana hundee keenya kana kan mallattoodhaan nu agarsiisanii. Kanas immoo gootummaadhaatiin jaallan kun warri amma ta'an beeku jedhu kun dabalatee gootummaadhaatiin saba isaaniitii fi wareegamanii kanaatiif guyyaan kun amma sabi Oromoo addunyaa kana keessa jirutti yaadatama kan jedhuuf kana waan utubaa tokkummaa saba ta'ee kan jaarmiyaa keenya warra as Siwiidin ijaaran amma ammaatti imaanaa jaallan osoo hin gatiin amma ammaatti warri kaayyoon jaallan kana abadan amma galmuutti yoollee umuriitiin illee dabarree duunellee dhalli dhufu kana bakkaan gaa jedhanii kan wajjin jirrutu jira as keessaa wajjin gaafa konyaa kana ijaarree isaan kanallee dulloomneerra walumaanii galanni keessan bilisummaa haa ta'us jedhamayyuu akka ijaan argitan hawwii qabaa. Egaa kunis kan ta'e seenaaf heera abaa'oo kaayyoon jaallan ilmaan shiniggaa ijaaramuun kaayyoo isaan irratti hojjetan ilmaan shiniggaatti du'an kan ijaarame kun galmaan gahuu malee akka hin galmaan gahuu akka hin dhaabuu akka hin danda'amne hubachiisuudhaan kanaaf namni baay'een warri cichoomina miseensa kana keessatti argaa jiru biyya Ameerikaas biyya Jeermaniis jaalleen koo as keessa jirtu faa akka jaalle Asteer faa kan beessa godhee yeroo dheeraa jalqabee beeku kaayyoon kun amma galmaan gahutti irraan deebinu jedhanii warri qabsoo kana cichanii waan danda'amanii qabsoo kana wareegaa jiran turu kuni baay'isee laayyoo miti guyyaan kuni baay'ee laayyoo miti kan hin jedhu kanaatii fi kana kaasuun barbaade kunis immoo ijaaramuu fi jaarmiyaa irratti hundaa'uudhaani Oromoon hunduu cichoominaan kaayyoo jaallan shiniggaaf dirree qabsoo iddoo hundaatti wareegaman galmaan gahuuf dirqama Oromummaa jennu sanaati. Kun dirqama Oromummaati. Kanas immoo kan inni qabsoo muuxannoo addunyaarraas argine saba Oromoofis immoo kan seera ta'e adeemuun irra jiru adda kan jedhu yookaanis immoo adda bilisummaa tokko jalatti ijaaramuutiin galmaan gahamuu danda'ama malee dhaaba tokko bibixxiluun yookaan asiifachi daaqamuutiin qabsoo
gaaffii Oromoo kaayyoo sagalmaan goonu hin danda'amu. Kana ilmaan Oromoo warri as keessa jirus ta'ee warri kaanis kan beekutu barbaachisaa kanaati jennee waggaa 23 samman jedha kana dhaabi kun kan inni kabajaa jiru waggaa almost 1980 egaa wanti kun murtaa'e 80 jechuukooti murtaa'e jalqabe gara waggaa 47 kabajaa jira. Kanaatii fi guyyaan kun guyyaa itti hadhoofnee imaanaa jaallan keenya itti fufnu ta'a. Unis akka konyaa Siwiidinitti amma du'i keenya lubbuun keenya addunyaa kanarraatii karaas neecheriis uumaa sina tabbaa fedheen darbutti yoo bilisummaa keenya argine gammachuu guddaadha. Yoo arguu baanne immoo kunoo dhaloota keessaatii akka jaallan ijoollee dargaggoo kanaa itti guddisaa jirra. Kanaafi galanni keessan asitti argamuudhaaf galanni keessan bilisummaa ta'uu jedha. Injifannoon uummata Oromoof ABO konyaa Siwiidin. Baay'ee jaalayyaanaa galatoomaa yeroo keessan sirriitti gargaaramtanii daqiiqaa 15 qabdu turtanii daqiiqaa 5 qabdu turtanii xiqqoo marra darbe malee ammas sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Amma immoo jaal Kamaal Qalbeessaan gara fuulduraatti hafeera. Nama guyyaa amma kana boodammoo yeroo kana nama waa'ee seenaa gootota Oromoo fi ga'ee gootaa qabsoo Oromoo keessatti jedhu mata duree kanarratti nama sagalee nuuf fidu yookiin immoo dubbii nutti dubbatu qaama olaanaa ABO gidduu keenya jirnuu fi afeera. Kanaaf jaal Kamaal gara fuula duraa kottuuti keessummaa keenya nuuf simadhu. Baay'ee galatoomaa ulfaadhaa jaallan hundumti keessan kan asiis kan biyya keessa jirtanis akkam jirtu nagaadhaa fayyaadhaa. Egaa jaal Mikaa'el Booranii nama jiruuf jireenya isaa walakkaa oolu qabsoo bilisummaa Oromoof jecha akka har'aa utuu hin nuffin rakkoo meeqa keessa ba'ee as ga'ee ammas qabsoo finiinsuun itti jirudha. Kanaaf anaa dhufuu jaal Mikaa'el dhihaadhu galatoomii hedduu ulfaadhu. Ana keessa jaal Mikaa'el. Inni nagaama? Itti fufi. Nagaama ta'u. Tole. Jaallanni hunda duraa baga guyyaa kabajamaa guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kana waliin geenyiin jedha. Warri qaamaan wal beeknuu fi alaalatti maqaa wal beeknus hundi keessan baga bifa kanaan walitti dhufnee wal quunnamuuf walirraa dhaga'uuf carraa arganneen jedha. Wareegama gootonni keenya qabsoo saba keenyaatiif baasan kabajuudhaan isaan yaadachuudhaaf warra amma sarara kanarratti argamtan hundinuu galalni keessan bilisummaa saba keenyaa ta'uun jedha. Nagaama miti? Akka gaariitti dhaga'ama. Tole. Egaan ebla 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kana waggaa kabajannu miira ulfaataa lama keessadha seenna. Miirri inni waani miira gadda guddaadha. Miira gaddaati. Miira gadda ulfaataa keessa seenna. Maaliif yoo jennee wareegamni ebla 15 1985 gatti mudate sun qabsoo bilisummaa saba keenyaatiif miidhama guddaa ture. Miidhama akkaan guddaa ture. Qabsoon bilisummaa Oromoo nagaama? Warri sagalee wacaan naga. Hundi keenya warra rabbashu ta'uu danda'a. Warri kohoosti qabnu hundumtuu halaallu anis nan ilaala. Itti fufaa jaal Mikaa'el. Egaa wareegamni guyyaa sanaa qabsoo bilisummaa saba keenyaatii fi gadda akkaan ulfaataa ture jedheera. Maaliif akkas ta'a qabsoon bilisummaa Oromoodhaa ABO'dhaan hoogganamu yeroo umurii daaddee keessa jiru sanatti wareegamni ulfaataan akka sana
kan Hayyu Dureen Adda Bilisummaa Oromoo itti aanaansaa hoogganoonni olaanoon hangi sun ka keessatti argaman isa mudachuun dhugumatti gaaga'ama guddaadha. Gaaga'ama guddaa jechuun hin ibsu. Isa na oli. Dhaabonni hedduun haalli kun yeroo mudatu ni diigamu. Haala kana miti hoogganni tokkichi dura deeman Hayyu Dureen yoo wareegame dhaabni itti fufee jiraatu xiqqaadha. Aadaa warra kaanii keessatti. Keenya garuu sanaa oltu mudate garuu ni jiraate. Haa ta'utii wareegamni suni irra dabarree haa jiraannu malee godaannis isaa guddaadha. Har'allee yeroo waggaa 45 booda har'a waggaa 45 bara kana waggaaf duuba deebinee ilaallu wareegama sanaan yeroo yaadannu godaannisni guddaan inni nutti dhiisee dabre sun nutti mul'ata. Akka dhaabaatti qaawwa hooggansaa gaafa sana uumame har'allee guutummaatti cufannee irra aannee jirra jennee afaan guuttannee dubbachuun nu rakkisa. Wareegama ulfaataa ture. Kanaafi kan miirri gaddaa dhaga'amu. Dhiifama. Kanaaf akka guyyaa gaddaatti ilaalla jechaadha. Miirri lammataa miira kabajaa, miira boona sabummaati. Gootonni keenya gaafa sana dhabne wareegamuu isaaniitiin waan guddaa nutti hir'isanillee gama biraatiin garuu akkasuma takka wal faana wareegamanii boolla tokkotti awwaalamuu murteeffachuu isaaniitiin seenaa gootummaa isaan dalagan sanaan akkasuma takka bu'aa guddaa kan sabni Oromoodhaa bara baraan akka dilbii seenaa boonsaatti ilaalee ittiin dhaadatu, ittiin onnatu, ittiin boonu, ittiin gurmuu tokkummaa isaallee tikfatu. Seenaa bara baraan akka biiftutti ife mul'atu. Kan firaaf diinillee dinqisiifatu. Kan haalli fedhellee busheessuu hin dandeenye. Kan abbaan fedhe dhoksuu fi xurii dibuu hin dandeenye. Seenaa akkasii nuuf dhiisan. Dabran. Seenaa gootummaa sanatu qabsaa'ota isaan duubatti hafanillee onnachiise. Seexaatti horee, xiiqiitti horee, akka abdiin kutanne akka duubatti hin deebine isaan tolche. Seenaan boonsaan, seenaan gootummaa sun anniisaa qabsoo saba keenyaa ta'e dhaloota isaan boodaa keessatti dammaqiinsa Oromummaa, ilaalcha tokkummaa sabaa, bira sabboonummaa, gootummaa, dagaagsaa,
Oromummaa sadarkaa har'a jiru kanaan gahe. Kanaaf ittiin boonna. Yeroo isaan yaadannu. Miirri kabajaa fi boona sabummaa kanaaf nutti dhaga'ama. Wareegama ulfaataatu baafame. Seenaa boonsaa fi guddaa Oromoon akka sabaatti hoggayyuu ittiin boonutu dalagame. Kanaaf nu boonsa. Kanaaf guyyaa kana akka guyyaa kabajaa fi boona sabummaatti si ilaallaa jechaadha. Miira lamaan kanatu guyyaa kana nutti dhaga'ama. Egaa inni wareegamni shinnigaa sababoota lamaafitu hunda caalaatti bakki olaanaan kennamaaf. Inni duraa hoogganoota qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo sanatti ni jiru jedhaman warra sadarkaa olii tu bakka tokkotti dhabame. Mudannoon akkasii fakkaataa biraa hedduun qabu. Wareegama ulfaataa akka sanaa dandamate sun sabichaatti fufsiisuun waan ajaa'ibaati. Kan lammaffaa gootonni haala sanaa wareegaman amantii, gosa, naannoo, murna hawaasa Oromoo hunda keessaa walitti dhufaniitu mul'ata waloo saba Oromoo, kaayyoo qabsoo sabaa fiixaan baasuuf, gurmuu tokkummaa saba Oromoo tiksuuf kanaaf jechatu du'a fuuldura dhaabbatan. Du'a fuuldura dhaabbatanii gargar hin baanu. Gargar baanii du'aaf wal kennuu diduudhaan boolla tokkotti waliin awwaalamanii siidaa tokkummaa Oromoo, siidaa Oromummaa lafee isaaniitiin gadhaaban, dhiiga isaaniitiin mallatteessan. Oromoon saba tokko. Oromoon hiree tokko waliin qaba. Gargariin qoodamu erbuudhaa jedhan. Seenaan kun Ebila 15 bara 1980 waggaa 45 bara kanaati. Guyyaan kun guyyaa wareegamtoota Oromoo ta'ee yaadatamuu akka qabus kanaaf murtaa'e. Sababa kanaaf seenaa wareegamaa, seenaa gootummaa gaafa sanaatu bakka sanatti dalagame sanatu hundumarraa adda. Oli. Egaan wareegamni sun gaaffiin Oromoo akka sabaatti qabu kan keessatti mul'ate. Tokkummaan saba Oromoo wareegama lubbuuf dhiigalmaan isaatiin kan itti mallatteeffame waan ta'eefitu guyyaan sun
gootonni wareegamtoota Oromoo hundumtuu kanneen sana duraas kanneen sana asiis kan itti yaadataman akka ta'u guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo akka ta'u kanaaf murtaa'e. Kanaaf Ebla 15 sababeeffachuudhaan gootonni nuti wareegama isaanii irra yaadannuuf kabajnu gootota ilmaan saba keenya kan mirgi sabummaa saba isaanii akka kabajamuuf bilisummaan saba isaanii sarbamee akka hin hafneef ulfinni saba isaanii akka tikfamuuf itti fufiinsi jireenya sabummaa Oromoo gaaffii jala akka hin seenneef iggiti akka qabaatuuf jedhanii warra jireenya isaanii wareegan hundumaa yaadannaa jechaadha. Warra shinniigaa qofa miti. Guyyaa shinniigaas sana duraas baroota sana as kanneen har'as wareegamaa jiran hunduma yaadanna. Akeekni guyyaa kana yaadachuu, akeekni guyyaa kana kabaju maali? Maaltus godhamaa sababa kanaan waan jedhu irratti gaggabaabsee waan jechuufi. Seenaan goototaa seenaa sabaati. Seenaan goototaa seenaa biyyaati. Yookaan sabni goota malee hin jiraatu. Goototaan alatti saba biyyi wanti jedhamu jiraachuu hin danda'u. Goototatu biyya ijaara. Goototatu gaachana ta'ee biyya tiksa. Goototatu gaachana ta'ee saba tokko dhabamarraa tiksa. Goototatu ofii dura bu'ee jireenya dhuunfaa ofii wareegee lubbuu ofiis kenne saba jiraachisa. Oromummaanis wareegama goototaatiin dhabamuu irraa dandamatee har'a gahe. Sabni immoo gootota isaa akkasiitiif ulfinaaf jaalala akkasuma beekamtiif yaadannoo isaaniif malu kennuufiidhaan faaruu fi leelloo isaanii dhalootaa dhalootatti dabarsuudhaan warra bakka isaanii bu'an gootota horachaa deema. Sun akka itti godhamu kun akkuma amma goonu kana guyyaa beekamaa gootonni itti yaadatamanii fi faarfataman qabaachuu. Seenaa gootummaa isaanii afoolaan daddabarsaa deemu. Bifa kitaabaatiin barreessanii dhalootaaf ol kaa'aa deemu. Bifa faaruu, wallee, walaloo, diraamaa, fiilmii kan kana fakkaatanii seenaa goototaa dhalootatti dabarsaa dhaalchisaa deemu. Mana barnootaatti seenaa goototaa dhaloota barsiisuu. Adda maqaa isaaniitiin moggaasuu. Siidaa yaadannoo isaanii dhaabuufaa haala akkas akkasiitiin ta'a jechuudha. Gaafa kaayyoon goototni keenya wareegamaniif bilisummaan saba Oromoo jechuudha. Gaafa galma ga'u
siidaa isaanii dhaabuun, maqaa isaaniitii waan garaagaraa moggaasuun, mana barnootaatti seenaa isaanii barsiisuun, wannoonni akkasii wannoonni mootummaadhaan hojjetamu. Carraa sana argate gaafa sana jiraatuun akka hojjetamu hin shakkinu. Hangasitti wanti gochuu dandeenyu kun akkuma kana bifa kanaan isaan yaadachuu, faaruu isaanii faarsuu, seenaa isaanii barreessuu, maloota adda addaatiin seenaa gootummaa isaanii dhaloota dhaalchisaa deemu. Kana goonaa jecha. Akeekni guyyaa goototaa kana bifa kanaan kabajuudhaan dabarsinuuf inni guddaan isa kanaa jecha. Seenaa warra sabichaaf waan gurguddaa hojjetanii darbanii dhaloota dhaalchisuudhaan seenaa gootummaa dagaagsaa deemuudhaafi jecha. Wareegama ulfaataa shinniigaa sana asitti Oromoon gootota hedduu horateera. Gootota hedduus bilisummaa isaatii wareegeera. Osoo wareegama shinniigaa sanaan qabsaa'onni yeroo sana duubatti hafan rifatanii abdii kutatanii qabsoo irraa dheessanii osoo faca'anii seenaan gootummaa shinniigaa sun osoo hin beekamin awwaalamee hafuu carraan itti danda'u ture. Gaafa sana faajjii jaallan isaanii lafaa kaasuudhaan ba'aa warra wareegamee kan ofii irratti dabalatanii qabsoo saba keenyaatti fufsiisan. Hedduun isaanii wal duraa duubaan wareegamaniiru. Namoonni muraasni hambaa wareegamaa ta'anii har'allee lubbuudhaan jiranis jiru. Akkuma karaa ba'aaf kibba ba'aa wareegamni shinniigaa ulfaataan sun mudate karaa dhiyaas gidaamii naannoo Giraayii jedhamutti jaallan torba summiidhaan bakka tokkotti isayyuu warri jalqaba dirree sana saaquudhaaf dhaqe. Akka galaafataman beektu. Achiinis akkasuma namoota muraasa irraa hafamtu kaayyoo jaallan isaanii irratti wareegaman. Karaatti akka nafneef wareegamni sunis gatii malee akka nafneef qabsootti fufsiisan. Bara sana keessaas hedduun isaanii wareegamanii namoonni muraasni akka carraa lubbuudhaan har'a jiran jiru. Wareegamni lubbuudhaan dabruu qofa miti. Gootummaanis lubbuu kennuu qofaan hin madaalamu. Kanaaf qooda wareegamtoota qabsoo saba keenyaa yeroo yaadannu warra immoo wareegamni sun gatii malee akka nafne kaayyoo wareegamtoota sana karaatti akka nafne taasisan. Kana godhanii immoo akka carraa har'a lubbuudhaan nu gidduu jiraniif beekamtii ulfina isaaniif malu kennuufis qabna jedhee namana. Akkuma reefu obbo Ayyaanaan jedhee
Har'a namoota xiqqoo lakkoofsaan xiqqoodha garuu namummaan lakkoofsa miti. Nama xiqqoo kanatu seenaa jijjiira. Akkuma mana kana keessattis argaa jirru nama xiqqootu jira garuu isaanuma kanatu murteessaadha. Warruma qabsootti cichu. Warruma namummaa Intarneetitu didee laata? kanaaf hin cinne anatu rakkoo qaba. Warra wareegama jaallanii bilaashitti akka hin hafne qabsoon sabaa karaatti akka hin dhaabbanne godhaa har'aan ga'es yaadachuu qabnaa jechuu kiyya asirratti yoo kana gooneedha. Yoo wareegamaaf gootummaa qabsaa'ota keenyaatiif beekamtiif kabajaa malu kennineedha. Sabni keenya goota dachaa dachaadhaan horachaa akka deemu kan nuti gochuu dandeenyu. Jaarmaan keenya cimee qabsoon keenya daran jabaate kaayyoo wareegamtoota keenya galma gahiinsi isaa shaffisu akka danda'u kan nuti gochuu dandeenyu yoo waan akkasii gooneedha. Dhagaa jirtu jedhee na budadha. Dhagaamaa Tole. Egaa gabaabaatti goota daddaballee horachuudhaaf kan nuti goota faarsinu. Kaayyoo wareegamtoota karaatti akka hin hafneef wareegamtoota keenya yaadannu. Kaayyoo isaanii galmaan ga'uufis kan nuti yeroo hunda irbuu keenya haaromsannu. Har'as kanuma kan gochuu qabnu. Egaan sabni keenya yeroo afaan qawweetiin cabee bilisummaan isaa sarbamus diddaa sanaatiif lolatee gootota hedduu bilisummaa isaatiif wareegee maayyii irratti cabe. Erga cabee bilisummaa isaa sarbamees mo'ame jedhee harka kennatee hin teenye. Bifa qindaa'aadhaan akka sabaatti ijaaramee kan qabsaa'u eegale. Dhalachuu ABO booda haa ta'u malee. Sanaan duras bifa adda addaatiin bakkaaf yeroo adda addaatti falmachaa gootota hedduu wareegaa jiraate. Gootota hedduutu mirga saba isaaniitiin wareegamaa ture yeroo hundumaa jechaadha. Saba Oromoo keessatti. Qabsoon sabni keenya bilisummaa isaatiif gaggeessu wareegamni gootonni ilmaan saba keenyaa qabsoo haqaa kanaaf baasan har'as akkuma itti fufetti jira. Wareegama kana hundaa kabajaa olaanaadhaan yaadachaa gootota keenya wareegamanii dabranii fi har'as itti fufanii wareegamaa jiran faarfachaa yaadachaa kaayyoo wareegamni kun baafamaa fi jiruuf bilisummaa saba keenyaa jechuudha. Galmaan ga'uudhaaf irbuu keenya kan itti haaromsannudha jechaa guyyaan har'aa. Kanaaf guyyaa akkasii gootota bilisummaa keenyaaf lubbuu isaanii dabarsanii kennan yaadachuuf wal yaadachiisuu, faarsuu, faaruu isaanii babal'isuu, seenaa isaanii dhaloota barsiisuu, warra maatii isaanii beeknuuf quunnamuu dandeenyu immoo hanga dandeenyetti quunnamnee amilchiisuu fi miira boonaaf abdii itti bulchuu. Kanaaf waan akkasii waan dandeenyu gochuu qabnaa jedhee nabdadhaa jedhee namanaa. Kanan dhaammadhaa. Wareegamni gootota keenya bu'aa maalii fidee? ABO'n Oromoo ficcisiisuu malee bu'aa maalii buuseefi jedhu. Farreen qabsoo keenyaaf addaggeewwan tokko tokko
yeroo qabsoon bilisummaa Oromoo kun eegalamu mootummaa Itoophiyaa biratti Oromummaan eenyummaa balfamaa fi himachuun qaanfatamu ture. Dhabamaafis qaadhimameetu sirna Itoophiyaatiin irratti hojjetamaa ture. Maqaan Oromiyaa jedhamu sammuu qabsaa'ota qubaan lakkaa'amanii keessa ture. Afaan Oromoo ittiin barreessuuf dubbisuun haafuu ittiin dubbachuun bakka itti nama dabsiisutu ture. Har'a Oromummaan, Oromiyaan, seenaan, aadaan fi afaan Oromoo waan dhalli Oromoo ittiin boonu qoma dhiibee ittiin dhaadatu ta'eera. Jijjiiramaaf injifannoon kun gatii lubbuu qaalii gootota wareegamtoota keenyaatiin dhufe. Dhugaa kana dhalli Oromoo hundi beekuu qaba. Beeksisuun ammoo dirqama kan qabu immoo nuu kana warra waan isaa beeku, warra wareegamatti baasaa jiru. Guyyaa kana eenyutu kabaja? Eenyuuf mala guyyaa kana kabajuun? Gariin guyyaa kana akka waan gareen addatti qoodamee kabaju kan isaa ta'e tokko jirutti yaadu. Garuu miti. Tonni wareegamtoonni keenya lubbuu isaanii kan dabarsanii kennaniif bilisummaa Oromootiif goonni bilisummaa sabaatiif wareegame immoo ilaalcha siyaasaaf amantiidhaan osoo hin qoodamin ilmaan sabichaa hundumaa yaadatamuu fi kabajamu faarfatamuutu isaaf mala. Kanaaf guyyaa goototaa kana dhalli Oromoo hundi kabajuudhaaf mirga qaba. Mirga isaati. Akkasuma immoo dirqama Oromummaa isaatillee. Dhugaa kanas dhaloota Oromoo barsiisuu qabna. Kun dirqama keenya ta'uu guyyaa akka irraa kanatti yaadannee irratti hojjechuu qabna. Gara dhumaatti waan haala amma dhiyeenya kana deemaa jiru irratti waan beekuu qabnu irratti hojjechuu qabnu ta'uu kaasuu barbaada. Dhimma guyyaa kanaa wal qabsiisee dhimma gootota keenyaa wal qabsiisee jechuu kiyyaa. Waggoota dhiyoodhaas seenaa gootota Oromoo kana irratti dabas haa ta'u dogoggora isaa jennu waan hin taanetu dalagamaa jira. Ani daban jedhaa. Wantichi yoo gubbaarra ilaalan dogoggoras ni fakkaata, wallaalummaas ni fakkaata, bilchina dhabas ni fakkaata. Fakkaachuu danda'a. Maal seeta wantichi wantoota seenaa qabsoo saba keenyaa fi seenaa gootota Oromoo kanarratti ilaalchaaf hubannoo dhaloota lafaa ol deemu burjaajessuu fi karaa irraa jallisuu danda'an hedduutu hojjetamaa jira. Fakkeenyaaf kan gootota keenyaa yoo fudhanne goota Oromoo kan jedhamuun silaasaaf malu eenyu fa'a? Yoo jenne warra Oromummaa kana dhabamatti aggaamame irraa baraaruudhaaf jecha bilisummaa saba Oromoo sabni Oromoo sarbame deebisanii gonfachiisuudhaaf jecha itti fufiinsa jireenya sabummaa Oromoodhaa fi abbaa biyyummaa isaa mirkaneessanii gitiitti gochuudhaaf jecha isa kana kaayyoo godhatanii kaan isaanii hidhannoodhaan kaan isaanii immoo bifa garaagaraatiin qabsaa'anii qooda mul'ataa kennanii sanaafis ammoo wareegama baasan kan nuti goota Oromoo jennu. Ulaagaan goota Oromoos kanaan faallaa ta'uu hin danda'u.
sirni Itoophiyummaa jaarraa tokko walakkaa caalaa maqaa tokkummaa Itoophiyaatiin Oromummaa dhabamsiisuuf carraaqaa jiraate. Hin dadhabe malee. Namoonni sirna kana cinaa hiriiranii qabsoo sabni Oromoo bilisummaa isaatiif gaggeessu dura dhaabbachaa turanii har'allee jiran tarree gootota Oromoo keessatti maqaan isaanii dhahamuu qabu. Waa waliif faallaati. Waa waliif faallaa kan walitti laaqanii maqaa goota jedhuun dhaloota barsiisuun daba guddaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo jallisu, xureessuu, summeessuudhaaf hojjetamu malee waan biraa ta'uu hin danda'u. Dhiyoodhaas waan akkanaatu mul'achaa jira. Yoo hordoftanii jiraattan wantoota lama kan waliif faallaa kanatu walitti laaqanii bifa kitaabaatiin yeroo maxxansan, miidiyaa irratti yeroo seenessan, bifa sirbaatiin yeroo wallisan, walaloo, diraamaa, fiilmii, haasaa waltajjii gubbaa bifa adda addaatiin mul'achaa babal'achaa jira waan akkasii. Wanta akkasii yoo dafanii sirreessuuf jabaatamee irratti hojjetamuu baate dhaloota amma lafaa ol ka'u kan dogoggoraaf burjaajii guddaa keessa galcha. Ijoolleen ol adeemtu waanuma argituuf waanuma dhageessu kana qabattee guddatti. Kun ammoo yookanumaan jabaatee itti fufe qabsoo saba keenyaatiif gufuu guddaadha ta'a. Waan kun ammoo waa'ee qabsoo siyaasaa fi waa'ee gootota Oromoo jallisuuf burjaajessuu qofa irratti miti kan mul'achaa jiru. Dhimma qulqullinaa fi dagaagina afaan Oromoo irrattis, dhimma aadaa isaa irrattis, dhimma duudhaa fi safuu Oromoo irrattis haaluma wal fakkaatuun borcaatu jira. Dhimmi saba keenyaa harka abbaa dhimma harka sabichaatti waan hin galiniif. Warri har'a Oromoo bulchina jedhanii waa'ee seenaa fi qabsoo Oromoodhaa waan hin beekneef, beekuufis waan itti hin dhimmineef, dhimma isaaniis waan hin taaneef. Kaleessas warra kaayyoo kanaaf, kaayyoo qabsoo Oromoo kanaaf warra manaa bahan waan hin taaneef. Kanaaf dhimmi kun waan xiyyeeffannoodhaan hordofamee saaxilamuu qabu, sirreeffamuu qabu, irratti hojjetamuu qabu ta'uusaa wal hubachiisuu qabnaa, namuu beekuu qabaa jechuuf waan kana kaasuu barbaade. Kana irratti immoo hayyoonni seenaa fi siyaasaa, barreessitoonni, aartistoonni, dhaabonni siyaasaa, aktivistoonni warra sooshaal miidiyaa irratti waan bu'aa qabu hojjetan qoodni isaanii olaanaa waan ta'eef hundumtuu waan kana beekee dirqama isarraa eegamu akka baatuufin waan kana carraa kanatti kaasuu barbaade. Keessattuu ol adeemuun amma dargaggoonni Oromoo warri hojii og-barruutti seenaa jiranii fi warri boodarlee dhufuu jiran dhimma seenaa fi aadaa Oromoo keessattuu immoo dhimma qabsoo Oromoo, dhimma seenaa qabsoo Oromoo waan of keessaa qabu barreessuus haa ta'u bifa adda addaatiin irratti dalaguudhaaf yeroo lafaa ka'an, yeroo yaadan, yeroo yaalan hojiiwwan dogoggorsiisoo fi dabaa kan akka amma jenne kana bifa kanaan warra hojjetaman kana waabeffatanii akka seenaa qajeelaatti fudhatanii itti gargaaramuu yoo jiraate daba yookaan dogoggora kana babal'isu ta'a. Kanaaf akka dammaqanii waan akkasiirraa of eeggatan waliif akeekuun barbaachisaadha. Hundi keenya quba qabaannee irratti hojjechuun barbaachisaadha waan jedhuufin carraa kanaa waan kana kaasuu barbaade. Seenaan qabsoo saba keenyaa, seenaan gootota saba keenyaa walumaa gala seenaan, aadaan, afaan saba keenyaa diinota Oromummaa dhabamsiisuu barbaadanii fi hattoota maqaa Oromootiin daldalanii
hannaaf saamicha geggeessaa jiraniin waggaa jallifamuuf borcamu callisnee ilaaluu hin qabnu ergaa jedhuun dabarfachuu barbaada carraa kanaan. Yaadannoon bara baraa gootota wareegamtoota keenyaaf haa ta'u gumaa wareegamtoota keenyaa bilisummaadha. Yaadannoo keenya kana hojiitti hiikuudhaan bilisummaa saba keenyaa mirkaneessuuf ammoo bakka jirru hundaa kan yeroo kamuu caalaa qabsoottaa jabaannuun jedha. Kanumaan dubbii xiyyeessinirraa gabaabsaa ulfaadhaa fayyaa ta'a. Hayyee hedduu galatoomaa haasaa fi dubbii jabaa nutti dubbattanii anillee yeroo jalqabaaf carraa argadhee kallattiitiin haasaa keessan dhaga'uu kiyyatti hedduun gammade. Egaa isinis har'a goota keenya gootota faarfataman keessaa tokko baga jiraattanii isiniin jechuun barbaada. Kallattiitiin ammas sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira guyyaa goototaa yaadachuuni. Tarii yeroo keenyas eeggachuuf akka ta'utti amma kanatti aansee haasaa kan nuuf godhan Jaal Dr. Caalaa Abdiisaatu nuuf afeera. Yeroon keenya daqiiqaa 15 kan kennamee fi amma yeroon keenya 19:25 daqiiqaa 19:40 nu xumuruutiif yaalii haa godhanii. Jaal Dr. Caalaa maayikii kenneera. Galatoome jaalle caalii ulfaadhaa jaallan mana kana jirtan hunduu anis akkuma kee jaal Mikaa'eliin hedduu galatoomin jedhaa. Dubbii jajjaboo fi marii gurguddaatti jirraa. Ammas hoogganaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo abukaatoo maqabsoo keenyaa kana kan fakkaatanidha. Yeroo hedduu dubbiin isaanii keessumaa haala Oromoo fi Oromiyaan keessa jirtu dhiyeenyatti kana jala bu'anii akka malee of eeggannoodhaan artikuleet godhanii yeroo hedduu dhiyeessu. Jaal Alamaayyoo Dirootiin inni ammas mata duree Oromiyaa fi daangaa Oromiyaa jedhu irratti akka hubannaa nuu laataniifis inni affeeraa. Kanaan dura iddoo biraatti yaada kana nuu ibsanii turanii yaada garmalee citaadha. Gadi fageessanii waan ilaalaniif akka malee hubannaa guddaa irraa arganne. Ammas mana kana keessa namni jiru hundumtuu waan kanarraa hedduu barataa jedhuun abdii qaba. Jaal Alamaayyoo kabajaanii maayikii sii kennaa galatooma. Dhiifama of sirreessuun barbaada. Daqiiqaa 20 qabu. Daqiiqaa 5 jalaa muree silaa deeffachuu fakkaata. Dhiifama. Jaal Alamaayyoo. Fayyaa ta'a sagaleen kee ni dhaga'ama. Dhaga'ama. Jaallan asirra jirtan hundi keessanuu baga guyyaa gootota keenya itti kabajnuun isin ga'een jedha. Hunduu wal beeknaa. Ani itti wal beeknu qaamanillee wal wallaallu. Kaayyoo tokko qabnaa, karoora tokko qabnaa. Waan nuti guyyaa yaadachaa oollu hundumtuu waan wal fakkaatu waan ta'eef inarjiin keenya akkuma tokko jira. Kanaafuu jaallan hundaa akkuma wal beeknu tan fudhadhaa. Jaal Mikaa'el Booraatiin hedduun galateeffadhaa. Dhaamsa bareedduudhaan dhaamanii. Jaal Mikaa'el waa'ee shiniggaa kana walaloo bareeddullee qopheessanii gallakkisanii sooshaal miidiyaa irraa naanna'aa namni baay'een kanaanis hin beeka jedhee yaada. Dhaamsi har'a ammoo waanuma kana sirriitti akka gadi fageenyaan hubannu waan nu godhe waan ta'eef baay'ee galatoomin jedhaani. Gadaan sirni gadaa Oromoodha. Addatti kan ittiin beekamu tokkummaa Oromoo ijaaruu isaa irratti. Akka sabbataatti Oromoo kana walitti hidhee uummata bal'aa kana bara dheeraaf otoo waliin wallaaliin akka wajjin jiraatu akka seeraaf sirna tokko qabaatu gochuudhaan
sirni gadaadhaa bakka guddaa qaba. Kana waan isinitti qabu hundi keessanuu beektanii. Sirna gadaan kun bara laaffataa dhufetti akka duratti jedhame bara Oromoon addaan faffagaataa dhufetti bara waan Oromoo addaan faffageessu diinaan tolfamee hojjetamaa ture keessatti immoo kanneen wareegama cimtuu lubbuu isaanii kaffalanii Oromoon akka addaan bahuu hin dandeenyeef waan irra kabaju kanaan nu gahan Jaallan Shiniggaa gadaatti aanee mallattoo tokkummaa Oromoo ta'anii akka ilaalaman waan ta'aniif ani wareegama isaaniirra isa gaddaa lubbuu isaanii hoogganoota keenya dhabneerra kan isaan itti wareegamanii dhaamsa dabarsan kanatu bara baraan akka jiraatu Oromoon tun akka waliin jiraatu goosise waan ta'eef akka sirnaa lammataa Oromoo walitti hidhuudhaaf wareegama guddaa kaffalamee tokkotti lakkaa. Kuni ajandaan itti kenname illee miti. Goottaan keenya kana yaadachuudhaafanii waan kana himuu barbaade. Otoo waan natti kenname kanatti hin seeniin dura ammas maatii warra achitti wareegamanii kana nama tokkoon argee Higgazuu Bantii an jedhamudha. Jaal Higgazuu Bantii tokkoon achi keessatti wareegame. Obboleetti isaa tokkoon asitti Finfinneetti argee Jigaayyuu Bantii jedhamti. Waan tokkoon gaafadhe gaafuma wal baru. Waan ani gaafadhe kuni maatii dhumti achitti walii wareegaman sun wal quba qabdu jedheen gaafadhe. Rakkii naan jette ani baay'ee yaale gama kiyyaanii amma humna kiyyaa garuu maatii isaanii argachuu hin dandeenye naan jette. Maatiin Shiniggaadhaa Oromoodhaaf fuulduraa waan bal'inaan barreeffamee akka Jaalbooraan jedhe barnootaaf dhiyaatu waan ta'eef waan gochuu qabna jedhee tanan yaadaa ture. Innis maal inni maatii isaanii lubbuun jiran mi'a iyyaafannu jedheen namootatti himaa ture. Maatii Magarsaa Barii obboleessi isaa Arsii akka jiru namni telefoonallee fuudhee natti kennee tokkos biyya Kaanaadaa jiran jedhanii isaan kaanis namootatti himeetumanii I think symbolic significance isaa baay'ee guddaa waan ta'eef maatiin kunillee akka itti wal baruu danda'u haala mijeessuudhaaf tattaaffii gochuun irra jira madandeenyu yaada jedhuun qaba. Asumaanii jaallana jirtan kanallee maatiin Shiniggaa kana kan lubbuun jiranii kan waan baay'ee symbolize godhan kana yoo hin beektan ta'ee qoradhaatimee bakka tokkotti walitti yaafinnu waan itti sirguu dandeessanii waliinis wannoo gochuu dandeessanii waan gara fuulduraa ta'u akkuma Jaalbooraan jedhe gaafa Oromoon bilisoomte gaafa mootummaa ofii wannoo godhatte waan baay'eetu hojjetama. Asumaan dhaamsa kana dhaamachuu barbaadanii gara ajandaa naa kennameetti yoon deebi'u ajandaa kanaan dura dhiyeessan ture waa'ee daangaa Oromiyaa ilaallataa. Waa'ee daangaa Oromiyaas mari'achuu qabnaa. Sababiin wareegamni gurguddaan itti kaffalamee fi isa waan ta'eef sababiin jagnoota baay'eetti dhabnee isas waan ta'eef nuuni sarraa sammuu keenya keessa jiraachuu qaba yaada jedhuun qorannoo bal'aan goone nama ogummaa kanaallee qabuu miti. Akkuma Oromoo tokkootti miiraan waan hubadheerraa waan dhagaheerraa fi waan immoo irra deemee Oromiyaa keessatti argirraa yaada qabuun lafa kaa'uudha yaalee dubbii jabduun akka jirtu waan naagaltuufani kuni Oromoon inni kaanis yoo yaada irraa qabaate baay'ee gaariidha kan jedhuuni garuu akka ogummaattis ta'ee akka seeratti qoratamuu gadi fageenyaan qoratamuu ogeessa dhimmi ilaallatu ilaalamuu akka qabu jabeessitanan ibsuu barbaada.
hayyoonni keenya karaa kanaa ogummaa qaban ajandaa kanaaf illee akka of qopheessan asumaan dhaammachuu barbaada. Gaa waa'ee daangaa kana ilaalchisee biyya hundatuu daangaa qaba. Lolli fi falmiin daangaa biyyoota adda addaa gidduu jiru kan bara dheeraa turee fi ammas bal'inaan jirudha. Seenaa biyyoota adda addaa keessatti waa meeqa argineerra. Impaayera ijaaramaa ture keessattis baay'ee argineerra. Impaayerri daangaa biyya uummata dadhabeedha saama. Saameeti lafa isaa kan isaa godhataa. Uummata isaa immoo garba ofii godhataa mirga irraa mulqaa. Bifa kanaan impaayera baay'eetu ijaaramee impaayera baay'eetu immoo booda diigamee. Kuni seenaa biyya lafaa keessattis waa'ee daangaa ofii biyya ofii falmachuun ajandaa olaanaa kan turee fi kan ammas ta'aa jirudha jechuudha. Kana hundi keenya beekuu danda'uu qabna waan guyya guyyaa oduu darburraa dhagahaa jirru waan ta'eef. Yeroodhuma amma nu yaasofnu kanallee lolli jajjabduun addunyaa kanarratti deemaa jiru loluma daangaa wajjin wal qabatedha. Lola Raashiyaa fi lola Yuukireenii kan miidiyaa dhiphisaa jiru, kan dippiloomaasii hojii dippiloomaasii bal'aa irratti deemaa jiru, kan lubbuun meeqas irratti dhumaa jiru, daangaadhuma wajjin wal qabatee lola deemaa jirudha. Har'umallee waggaa Pooppiin Vaatikaan awwaalamu cinaa isaatti waan kun ajandaa guddaa ta'ee haasa'amaa ture. Miidiyaan kanuma gangalchaa ture. Lolli uummata humna hin qabne uummata Paalestaayinis sulula Gaazaa keessaa baasuudha amma yaadamutti deemaa jiru. Guyyaadhaan akka maallaqaatti lakkaa'ama. Akka maallaqaatti lakkoofnee nama 60 nama 600 nama maaltu du'a jennee oduun dhagahaa jirru kunis sababa adda addaa qabaatu malee keessi isaa lafa bal'ifachuudhuma, daangaa dhiibuudhuma, uummata isa tokkoof tolanii isa tokkoof badiidhuma an taasifamaa jirudha. Akkuma argitanii bara kana keessa biyyi fakkii dimokiraasiitiin beekamti jedhamte biyyi Ameerikaan illee bulchiinsa Tiraamp kana jalatti amala kanaan dura argine hin beekne as baasaa jirti. Biyya michuu ishii taate, biyya waggaa meeqa wajjin jiraatanii fi waliin falmaa turan kaanaadinuu biyya kiyya jechaa jirti. Akka Giriinlaand Deenimaark irraa fudhachuudhaaf waan sochii xixiqqoollee waanuma eegalte fakkaatti. Hawwiin kunii fi fedhiin kunii gara itti adeemu yoo nama tilmaamuu danda'ee fi waan salphaan dhaabbatu hin fakkaatu. Ajandaadhuma immoo gooda dhaayis ka'ee miti. Ameerikaan biyyuma ishiiyyuu baay'ee guddaadha. Kaanaadaa baay'ee ishii caalu kanaaf ofitti dabaltee Giriinlaand dabaltee achirratti dhaabbataa miti bakka biraas impaayera guddaa ijaaruudhaaf akeeka qabdullee nutti himaa jira. Milkaa'uu baatu. Lolli daangaa keessatti addunyaa irratti deemaa jiru lola bal'aadha. Hunda keenyatu quba qaba. Lubbuun itti kaffalamu, qabeenyi itti dhabamu asiif asii miti. Biyyuma kanatti soo as deebine waggaadhuma 30 darbe kana keessa lola daangaan wal qabatee deeme lola baay'eetu jira. Lolli Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu deeme kan lubbuu 100,000 fi 20,000 ol liqimsee sababa biraallee haa qabaatu duubanan nuti beeknu. Garuu lola daangaa baadimmeeti. Lubbuu baay'ee kaffalamee qabeenya baay'eetu qisaasamee kanarratti waan baay'eetu ta'ee booda waliigaltee Aljeers irratti ta'een bifa ta'een akka dhaabbatu taasifamee amma ammaatti illee dubbiin isaa xumuran arganne. Lolli miilanuma dhiyoo kana deengadduma kana Tigraayitti deeme lola baay'ee hamaadha.
sababni isaa waan baay'ee of duubaa akka qabu hundi keenyan tilmaamnaa garuu isa keessaa lola daangaati. Lola daangaa Walqaayitii wajjin wal qabatee egaa tilmaamamu uummata siviilii dabalatee gara miliyoonaa oltu lubbuun itti galaafatame. Kunis Afrikaa kibbaatti hiikatti kennuu yaadanii tattaafachaa jiru. Takkaa otoo dho'u, takkaa otoo suphamu, takkaa otoo dho'u akkasumatti deemaa jira. Fuuldurallee waan hamaan kanaan wal qabatee deemu waan as deemu fakkaata. Garuu ammaaf Pretoria Agreementiin kana jira. Lolli Afaarii fi Sumaalee gidduutti deeme lubbuu baay'ee galaafateera. Daangaadhuma barbaacha irratti lafa kiyya jechuu irratti. Waggaa kun hundi ta'u bakka adda addaattis ture dhagaa namni isiniin jechuu barbaadu lafa daangaa kanarratti Itoophiyaa keessatti bakki itti walitti bu'iinsi jiru bakka baay'ee ture. Uummata kibbaa kana uummata waan kaaniif hin qabsoofne daangaa irratti baay'ee lubbuu kaffalaa turanii. Garuu gama keenya gama Oromiyaatti yoo as deebinu daangaa Oromiyaatiif jedhamee addatti jechuudha. Lubbuu wareegamee miti gaaffii dhumti seeraaf sirnaan ka'e hin jiru fakkaata. Oromiyaan amma itti jirtu kana qalbiin keenya bilisummaa waloo waan barbaannu argachuu waan ta'eef garuma sanatti rarra'ee jira. Kanaaf dhimma daangaa kanarratti xiyyeeffannoon kennamee jiru baay'ee xiqqoodha jechuun ni danda'ama. Garuu kana keessa badii baay'eetu dhalachaa jira. Daangaa Oromiyaa Jaalbooran duratti ibseera. Oromoo badii irraa haftee biyya Oromoo jedhamu Oromiyaa amma jennu kana badii irraa hambisee uummata isaas, afaan isaas, aadaa isaas, lafa isaas kan har'aan ga'e goototuma wareegama kaffalaman kanarra kabajaa jiru kanadha. Isaan immoo herreganii lafti Oromoon irra jiru Oromiyaadha jedhanii kaartaa kaasanii, maappii kaasanii kan amma bakka hundatti maxxansanii deemnu kana argitan kana as baasanii kan jiran adda bilisummaa Oromooti. Qabsaa'ota keenya lafa Oromiyaa kana qoratanii amma jiruun seenarraayis seeraanis lafa kaa'anii jiranii waan daangaa Oromiyaa kana ilaalchisee kan yaalii biraa godhe qaamni biraa hin jiru. Dhaabbilee siyaasaa maqaa Oromootiin jiranis baay'eetu jira. Waanuma addi bilisummaa Oromoo lafa kaa'e kana fudhatanii isumas bulchanii warri fudhachuudhaayyuu fedhii hin qabnes yoo jiraatan isuma bulchanii ofii isaaniiti ajandaa addaa biyya addaa Oromiyaan kana fakkaatti an jedhu waan of harkaa qaban hin qabanii wareegamtootuma keenya kanatu asiin nu ga'e. Kun egaa bara jijjiiramaa bara 1991 bifa amma Oromiyaan fakkaattu kanaan bifa addi bilisummaa immoo Oromiyaa beekuun daangessee uummata Oromootti kennuudhaaf sochii adda addaa godhe. Milkoofne waan isaa waan salphaas hin turre waggaa tokko booda qabsoo kana keessaa dhiibamee akka ba'u taasifame. Ajandaa uummata Oromoodhaa baay'ee of harkatti hambisee gariis kan akka afaanii kan akka qubee akka hojiirra oolu wayitumaa achi ture waggaa tokko sana keessatti waan baay'ee hojjete. Uummata walitti waliin dammaqsee uummata walitti fidee seeraanis amma mootummaa ce'umsaa waggaa sana keessatti amma falmuu danda'u falmee otoo lukaan lafa hin qabatiin garuu daba guddaatu jira, gidiraa guddaatu jira. Dhaabni kun sochii uummataa deemaa jiru sana ilaalanii waan
humna poteenshaalii humna addi bilisummaa Oromoo qabaachuu qabu tilmaamanii dhaabni kun as keessa jiraachuu hin danda'u jedhanii shira baay'eetu hojjetame. Wayita sana waraanni bilisummaa Oromoo illee kaampii seenee ture. Quba qabnaa dhugaadhaan karaa nagaatiin biyya keenya falmanna yaada jedhuun sun hundi taasifamee sababa kaampitti galeen immoo akkuma duratti jedhamaa ture wareegamtoota baay'eetu lubbuutti kaffalee kaan mana hidhaatti galee kaamponni sun marfamanii namoonni baay'ee wareegamaa akka kaffalu taasisanii addi bilisummaa Oromoo garuu qabsoo idileetti deebi'ee jechuudha. Qabsoo idileetti deebi'ee qabsoo sana gaggeessu irra ture. Akka hiree ta'ee hireen Oromiyaa bulchuudha harka OPDOtti kufte. OPDO'n immoo akkuma isaan jedhan akka ani jedhe iyyuu otoo hin taane akkuma isaan bara 2018 jedhan nuti ergamtuu TPLF turre malee dhaaba walabaa hin turre akkuma jedhan sana dhaaba ergamtuu turte OPDO'n. Kanaafuu akka ergamtuutti imaammata TPLF baase hojiitti oolchuudha. Hojiirra oolchuudha waan hojjechaa turte kana akka gaariittis isin hunduu quba qabdanii daangaa Oromoo kanas sararuu fi lafa Oromoo kana tiksuun akka TPLF Oromiyaan haa xiqqaattu jedhee imaammata baafatetti. Oromiyaa xiqqee TPLFin imaammata qabdii turte imaammata dhukataa. Isa hojiirra oolchuudhaaf OPDO'n tattaaffii mataa ishii waggaa 27 gochaa turte. Amma waan TPLF Oromiyaan akka taatu barbaaduu fi waan Oromiyaa dhugaan jirtu taate gidduu waan bal'ootu uumame jechuudha. Bakki rakkinaa gaa bakka kana bakki hooggantoonni bakki hayyoonni akka gaariitti irra deebi'anii ilaalanii fi bilcheessuu fi hubachuu qaban yoo jiraate bakka kana. Oromiyaan dhugoomaan qabsoodhaan Oromoo harkatti deebiti jedhamee lafa kaawwamee fi Oromiyaan har'a nu harka jirtu yookaan Oromiyaa har'a beeknu kuni garaagarummaa guddaadha qabdi. Oromiyaan bara 91 akkuma wayita ABO'n as ture suni akka daangessuu yaalamee fi booda heerris bara 1995 heerri akka ba'u taasifamee heera irratti beekumti isteetii argattee akka taa'u taasifame sana gidduu dhiifamaa si ibsaatu na jeeqaa jira. Gidduu waan baay'eetu jira. Heerri bara sanaa bara 1995 bahe kuni uummata aadaa fi safuu waloo qabu. Aadaa fi safuu wal fakkaatu hin qabu. Waloo an ta'e hin qabu. Awwaliin qabu. Afaan tokko dubbatu. Eenyummaa tokko qabu. Yookaan eenyummaa tokko qabna jedhee amanu. Xiinsammuun isaa saayikooloojiin isaa immoo akka tokkootti yaadu. Bakka beekamaa bakka qubatee qabaatu. Yeroo baay'ee immoo yeroo hundaa miti yeroo baay'ee immoo bakki inni qubate kun kan wal qabatee jiru yoo ta'e sabni kun saba tokko jedhaa akka mootummaa tokkoottis beekumtii kenna jechuudha konstitushiniin biyya kanaa jechuudha. Wanti addi bilisummaa Oromoo lafa kaa'es waan konstitushinii kanarraa adda ta'e miti. Bifuma kanaan adda kaa'e akkuma gariin keessan tarii quba qabdan
kitaaba Gadaa Malbaa yookiin Dr. Taaddasee Eebbaa Oromiyaa jedhee barreesse tokko bara 1988 irraa daangaa Oromoo square kiiloomeetirii 600,000 jedha. 600,000 kiiloomeetirii squareidha. Kan tilmaamamee lafa taa'e jechuudha. Akkuma gaaratti jedhan dur jirtuu fi amma jirtu garaagarummaa guddaa jiraanan jedhee amma officially Oromiyaadha jedhamtee kan beekamtu garuu 352dha. Yookiin bifa biraatiin harka bara irraa beekamurraa harka 60tu Oromiyaa ta'ee beekamaa jechuudha. Kuni sanuu ammanayyuu xiqqoo ani ol jedhe malee kanaa gadi iyyuu ture Oromiyaan. Bara 2004 yoo ni yaadattu ta'e achi Boorana irraa kaasee fiixa Booranaa kaasee amma Sumaalee Jijjigaa ga'utti referendamiin ta'ee ture. Referendamiin kun gara bulchiinsa gandaa 469 wayiitiin an dura referendamiin irratti haa ta'u jedhamee lafa kaawwame. Garuu kan irratti ta'e 422dha. Gara 39 kun maaliin akka hafees hin beekamu. Akkan odeeffannoo qabutti baay'isaa opiidiyoon nuti hin barbaannu waan jetteef akka hafe akka ta'e nan beeka. Jijjigaa magaala Jijjigaa dabalatee jechuudha. Jijjigaan illee referendamiidha dhiyaattee turte wayita sana. Referendamii sana keessa bulchiinsa gandaa 422 keessa gara 990 olan ta'utu Oromiyaatti as deebi'e jechuudha. Amma Baalee fudhatan aanaa guutuu lama aanaa Daawwee Qaaccaa fi aanaa Daawwee Sarar jedhamu guutuun Oromiyaatti as deebi'e jechuudha. Isaan kana dabalateeti amma 352 square kiiloomeetirii 352 jennu jechuudha. Erga referendamii sun raawwatee booda kan jirudha malee dura isaa gadi iyyuu ture jechuudha. Amma kanatti aansee waan gaggabaabduu wakiyyaa obzarvii godhe keessaa tokko waan daangaa Oromiyaa irratti ta'e akka fakkeenyaatti akka qorannoo gadi fageenya qabutti otoo hin taane akkuma fakkeenyaatti wajjin irra deemnee ilaallame. Inni guddaan tokko ani baruma mootummaa ce'umsaa uumame sana bara sanalii pirezidaantii ta'e magaalaa Finfinneeti. Magaalaan Finfinnee wayita sana akkuma beektanii magaalaa Haayile Sillaasee Addis Ababaa jedhee beekuu fi magaalaa Dargiin Addis Ababaa jedhee beeku gidduu akka ta'u yaadan lafa kaawwamee jiru. Kan Haayile Sillaaseetii ol kan Dargiiti immoo gadi kan jedhu. Kun egaa wayita sanaan tilmaamamee jiru gara heektaara 23,000 yookaan immoo kiiloomeetirii iskuweerii 230 jechuudha. Finfinneen irraa qubattuu jedhamee walii galame. Bal'inni Finfinnee irraa garuu toora sana miti hin jiru. Har'a heektaara 23,000 otoo hin taane heektaara 53,000dha. 52,7 yookaan 53,000dha. Heektaara 30,000 amma Finfinneen dur jirtu sana dachaadhaa oltuu dabalamee jechuudha. Kanaanan kaasuuf jaallan akka daangaa Oromootiin wal dhiibu qofa otoo hin taaneef maaliif Finfinneen akka qaama Oromiyaa taatetti amanaa isinis akkasumatti amantuu. Garuu daangaa dhiibuu irratti akkatti miidhamni uummata irra ga'e akka bartaniif kun fakkeenya daangaa gara biraa irrattis
poortiree goonee ittiin ilaaluu dandeenyuuf jedhee waan amaneef Finfinneedha dhiyeesse malee keessa baasuu ni danda'a ture. Dachaadha ol guddattee jechuudha. Dachaadha ol guddattee kana murteessu qaama tokkichaa qaama TPLF'ti. Booda inumaa gara Oromoon kun akka sodaatu fi akka jalan deebisne gaafa baran magaalaan Finfinnee turte magaalaan Oromiyaa heeraan illee lafa kaawwatte Adaamatti galaa jedhanii Adaamatti gadi ari'anii kun bara 2003dha. Wayita sana OPDO fi Oromoo gidduu lolatti ture. Maaliif OPDOon magaala kana keenya miti bahuu qabnaa jetti lakki magaala keenya keessan baanu jedheetu uummanni falmaa ture. Akkuma yaadattan barattoonni baay'een yuunivarsiitii keessaa haayiskuulii keessaa ari'atamanii kaan mana hidhaatti guuramanii kaan biyyaa akka baqatan taasifamanii seenaa jabduudha. Sana walumaan beeknaa. Qonnaan bulaa naannoo sana ammoo 140,000 buqqa'e. 140,000 families, not individuals. Namoota mana maatiidha. Kanaafuu yoo kana maybe shaniin maaliin yoo baay'iftan gara 700 gama 800 Oromoon maatii sin baay'ata gara miliyoonaa ta'uu danda'a jechuudha. An achirraa buqqa'e kana maatii 100,000 fi 40,000 irraa buqqa'e. Maatiin sunarraa bakki jiruun beekamu. Jiruunsaa manca'ee kaan baqate kaan suusaayidillee warri godhan jiru of ajjeesanii kaan kulii ta'ee as buutee isaanii namni qorates maal ta'es jedhee waa tokko hin jiru kompenseeshiniin isin kennamneef. Lafa wannoo square meetiriidhaan birrii 3 kennaniif bara sana na yaadadha. Ji'a 2 booda hundumtuu fixeetiin garatti badutti badee jechuudha. Hoggaa lafa dhaban hoggaa daangaa dhaban rakkinni namarra gahuu fi badiin namarra gahu maal akka ta'e waan akka Finfinnee kana gabaabaa nuti argine kana caala waan hamaan jira jedhee yaadu fani. Maaliif Finfinneen qaama Oromiyaa iyyuu haa taatu malee Oromoo keessumsiisaa waan hin turreef Oromoo of keessaa ari'aa waan turteef hoggaa daangaa dhiiban namoonni ari'aman rakkoo akkamiirra akka bulan fi akka irra gahu fakkeenya gaariidhaa fi kanaa ol wanti dhiyeessuu danda'an hin jiru jechuudha. Kun badii guddaa dalagameedha. Ammallee Finfinneen kun waan tasgabbooftee gad dhaabbatte natti fakkaatu maaliif onaan jettanii ammuma isaa ammaa kana isuma mootummaan OPDO nama PP ofiin jetteetti PP kana keessa amma beeta mangistiitti ijaaramaa jira. Caakaa piroojeektiin jedhamu jira. Caakaa piroojeektiin bara Oromiyaa keessatti. Aanaa sulultaa keessa fi sulultaaf Sandaafaa gidduu lafa tabba jirutu fudhatamee irratti ijaaramaa jira. Amma bal'inni suni dhaabbateera jechuu hin dandeenyu. Caakaa piroojeektiin beeta mangistii qofaa miti. Caakaa piroojeektiin manneen dureeyyiin abbaa qabeenyaa keessa jiraatan namoonni filataman the chosen ones an keessa jiraatan manneen hedduutu ijaaramuutti jira. Manneen kun beeta mangistii sana marsanii warra ijaaran warra hayyamamee fi abbaan fe'ee achiin galu warra akkasiitu ijaaramuu jira. Piroojeektiin kun kenname beeta mangistii qofa otoo hin taane manneen kanaafis piroojeektii guddaatu hojjetamaa jira jechuudha. Kun keessatti. Amma yoo humna difeensi foorsii fudhatan training center maal jedhee lafa guddaa magaalaa sulultaadha oliin cinaadhaan bakka guddaa fudhatee jira. Isaanuma Finfinneetti makamaa jechuudha kun. Even isa dhiisaati Africa Training Center, Leadership Training Center jedhanii asuma qarqara Finfinnee kanatti sulultaa kanatti ijaarratan jechuudha sulultaa keessatti. Kanaafuu waan Finfinnee kunillee stable ta'ee hin beeku. OPDOon amma kun ta'u guyyaa tokko Oromootu miidhame, Oromootu buqqa'e, Oromootu lafarraa dhibame jettee gaaffii gaafattee hin beektu. Never. Ani dhaga'ee hin beeku. Yoon dogoggoree sirreeffamuu danda'a ani dhaga'ee hin beeku. Kun egaa uummanni buqqa'ee akkamitti akka manca'ee fi as buuteensaa akka dhabame ija keenya jalatti waan yeroo gabaabduu duubatti hin deemnu amma. Yeroo gabaabduu kana keessatti an akka daangaa Finfinnee wajjin Oromiyaa wajjin jiru kan uummanni baay'een beeku keessatti ta'ee hin jiru jechuudha. Amma egaa erga
Finfinnee kana kaasuun waa'ee Finfinneedhaa Oromootu an kiyya jedhee gaafata malee opiniyoon an kiyya jettee waan beektus natti fakkaatu. Amma ammallee hin jetti. Garuu yeroo duraa waan akkasiis hin yaadamu. Amma karaa daangaa Oromiyaa keessaa bakka baay'eetu rakkee jira jechuudha. Amma gara kibbaa Shawaa amma zoonii Walisoo magaalaa Walisoo kana keessa ilaaltan uummata sadan sooddoo jira. Uummata sadan sooddoo kuni uummata guddaadha. Oromoodha. Oromootu lamaati. Achi amma anan beeku biyya Baqqalaa Wayyaatiin sirbama. Biyyi kun baay'een keessan beekuu dandeessanii. Sadan sooddoo kun abbaan biyyaa akka hangafti biyyaa namni hangafa kanaa jedhamee waamu Baqqalaa Wayyaati. Baqqalaa Wayyaa aanaa bu'ii keessa jira. Aanaan bu'ii kun amma Guraagee keessatti ramadamtee jirti. Aanaa guutuun. Aanaa ona jechuudha. Ona guutuun kuni Guraagee keessatti ramadamee jira. Ona itti aanu immoo ona Qondaaltitti jedhamu jira. Achi keessa bulchiinsi gandaa 11 fudhatameetiin achitti ramadamee jira. Kun egaa uummatatu filatee achi dhaqee miti quba qabaadhaa. Uummatatu iyyatee bakka itti himatu dhabnaan waan godhu dhabnaan achitti galee amma ijoolleen isaa afaan Guraagee baratti afaan Guraageetiin hojjetamaa afaan Guraageetiin dubbatamaa waan hundu akkasitti deemaa jira jechuudha. Toora sana irra deddeebiin beeka. Uummanni falmee garuu achuma ona Kookir Gadabaanoo jedhamu Guraageetu baafate. Kookir Gadabaanoo kunis sadan sooddoodhuma irraa falmee ona sadan sooddoo jedhamu tokko irraa as deeffatee falmiidhaan qawweedhaan jechuudha. Lolaan as deeffatee sadan sooddoo jedhee jira. Actually sadan sooddoon uummata naannoo sana hunda aanaa baay'ee keessa jiru keessa waan ilaallatuuf maqaa gosaati. Aanaa kana qofatti illee maa moggaastullee jedhanii achitti Oromoonni wal mormaa turanii maaliif hinxinnaa tara sadan sooddoo aanaa tokko ol waan ta'eef. Kun egaa akka fakkeenyatti saba humna qabu ni miti. Sabuma Oromoo irratti xiqqaa ta'een daangaan kun dhufee irraa fudhatame. Kun amma bulchiinsa gandaa 11 fi aanaa guutuu aanaa bu'ii jedhamu. Guutuu fudhatame jechuudha. Kun bakka takka kun zoonii karaa takkana isinitti himaa jira. Amma baruma bulchiinsa Asanaliidhaa Shaashamannee buutan Shaashamannee Waddoo Gannat Oromoodha. Waddoo Gannat kun bara sana Oromootti as dhufanii warri Sidaamaa gara Sidaamatti fudhachuu barbaadanii yoo Waddoo Gannat gara Oromiyaatti dhufte magaalaan Hawaasayyuu Oromootti dhufuuf deemti. Oromoodhuma immoo dhugaadha. Magaalaan Hawaasaa hin beeku malee magaalaa Gujiiti. Uummata Gujii gubbaa sana Arsiidha. Gajjallaa sana immoo dhufee achi bishaan obaafatu Gujiidha. Magaalaa sanii dhufti jedhanii sodaarra kan ka'e Waddoo Gannattis asii gadee ramadeeti waan hoggas jedhanii jaaladha. Oromoon lafa hin quufu isin gahaa jedheet gara Waddoo Gannatitti lafa gadi bu'an tokkotu jira. Bara dhaabbatee kana Oromiyaan jedhee biraa deeme jechuudha. Hin qoranne nama hin gaafanne hin gaafachiifne waan akkanaas hin taasifamu. Maaliif bulchiinsa keessattuu akkas godhame jedhama. Garuu waan ajaju immoo eenyu akka ta'e duratti isinitti himeen jira. Waan akkanaa kuni goda hoggaa buutan hawaasaadhaan gadi buutanii akkas hoggaa buutan amma aanaan galaan Abbayyaa sababa Gujiin falmeef as deebi'e malee kibbatti ramadamee ture jechuudha. Aanaa guddaadha. Yoo amma Arbam Minci dhaqxan bakka watar kolleejii yuunivarsiitiin Arbam Minci jiru kana jiru lafti suni Siqalaa jedhama. Gubbaan saammoo Sheechaa jedhama. Sheechaan dhugumaan warra goofaati. Siqalaan kun garuu lafa Oromoon Naccisaarii wajjin wal qabatee jira waan ta'eef lafa Oromoon Gujiidhaa loon itti wannoo godhee namni irra jiraatus Gujiidha. Aniyyuu allama yeroo adda addaa dhaqee argeera. Uummatuma Gujii irratti argaa ture. Har'a garuu bakki suni Oromoo irraa fudhatamee kibbatti kennameera. Galaan Abbayyaa sana gaas deebisanii jechuudha. Amma taate.
bulchiinsa mootummaa Hararii bakka jiraata Adaree kana. Harariin kun dallaadhuma tokko keessa jirti. Nama qe'ee qonnaan bulaa tokkoon caaltu saayiziin Hararii kana. Hundi keessanuu yoo wallaaltan baay'een keessan beekuu dandeessanii. Kanaafuu viable state'iin taatu mootummaa godhan waan ta'eef quba qabaadha. Viable state'iin taatu jedhaniiti ona hundanneen jedhamu ona guutuu sana marsee jiru kennaa kennaniif jechuudha. Oromoo qofatu irra jira. 100% Oromoo. Isuma Hararii magaalaa jedhamtu sana keessayyuu Jagool jedhamti dallaa itti marfamteertu achuma keessayyuu lakkoofsi uummataa yoo lakkaawamu Harariin sadaffaadha. Isa hana hundannee dhiisate. Isuma duraatiin iyyuu tokkoffaan Oromoodha, lammaffaan Amaara, sadaffaan uummata Adareeti. Adaree kana jiraachisuudhaaf Oromoon kun gubboo kennamuu qaba. Lafti kennamuu qaba jedhameet. Aanaan kun kenname. Namni gaafatee hin jiru. Uummanni garuu hoggas iyyateera. Nama sadarkaa hin qabu. Itti dhiisee. Isa qofaan hin dhaabbanne amma dhiyoo kana yoo miidiyaa irra dhageessan ta'e mootummaan Harariidha. Maali dirree xiyyaaraa hojjetachuu barbaada. Isaaf immoo lafti jiru waan gahaa hin taaneef Oromiyaa irraa lafti dirree xiyyaaraa kan Hararii jalatti bulu akka itti kennamu gaafataa turanii maalirraa akka ga'e hin beeku. Wannoon uummanni xiqqoon ammaanaallee egaa Oromoo irraa lafa baay'ee guddaa saammatti jechuudha. Magaalaan Diredawaa siistiriin isaa kanuma. Magaalaan Diredawaa dura akkuma Oromootti ilaalamte waabaa waggaa ture 1991 dubbii uummata haasa'amaa ture malee kophaatti bulchinaan jedhu hin turre. In fact kophaatti bulchuun soo barbaadame wayita sanaan sodaatame Amaara. Sumaaleen hin jirtu. Booda Sumaalee qabatatti godhanii Sumaalee kun seenaa dheeraa qaba. Beektonni qorachuu dandeessanii warri ambaasaadarroonni diriirfaa ambaasaadarroonni lamaan sun mallattoo wajjin hariiroo qabaniin akkatti gammoojjii keessa gara baddaatti nu baasa jedhanii dhufanii seenaa mataa isaa qaba. Kanaafuu amma qabata godhataniitiin Diredawaa kana kophaatti ijaaranii bulchiinsa itti godhanii booda mallasseeratti baasee federaala jala akka bultu taasisee ogguma sanayyuu uummanni harki 50 ol immoo Oromoodha. Erga siyaas immoo bulchiinsi gandaa baay'een immoo itti makameera Diradawaatti. Bulchiinsi gandaa baadiyyaa keessaa amma Diradawaa jala bulutuu jira jechuudha. Erga siyaas amma uummanni Oromoo harka 60 sanaa ol ta'a akkuma isaayyuu. Garuu akkuma quba qabdan bulchiinsi OPDOdha guyyaa tokko Diradawaan Oromooti jedheen beeku. Dhiyoo kanallee walgahii gosaatu ture Sumaalee keessatti miidiyaa irras daddarbaa tureen argitanii. Sumaaleen godaa ol yaatee garuu seenaa waan hin jirre wannoo goote lafa keenya maali jettee ifatti dubbatti. Ammoo bulchaan magaalaa sanaa Oromoodha. Amma kantiibaa ta'ee hin jiru. Innis hoggaa deebii kennu maal jedhee magaalaan kun Oromoos miti Sumaalees miti Itoophiyaa hundaati jedhe. Ani Itoophiyaan hundi sana gaafachuusaa beeku garuu an Oromooti jechuu amma akka itti saalfatan isinitti immoo barbaadee ta'anii bara abbaan duulaa biyya bulchuusi Booranaa akkuma sanadii sana dhaqeeti Mooyyaalee kana asfaaltiidhaan bakka lamatti addaan qoode kuni as Booranaa kuni achi Sumaaleedha jedhee Sumaaleen qubataadha dhiyoo dhufee bakka kana bishaan keenya jira eela keenyatu jira. Booranni bakka dhaqe hundumatti eela ijaara. Eela bakka bishaan irraa ubaasan loon irraa ubaasanidha. Eela kana san qabu immoo Booranis gadaadhaan ijaara. Eela abaluuti jedhamee eelli tokkoon eela maqaa abbaa gadaa bara sana bulchuu qaba. Kuni fagoodha gaa Sumaalee keessa si'acheedha. Kana hunda fakkeenya itti himanii jennaan didanii amma gaa lafti sun lafa waraanaati yeroo baay'ee lafa dhiigni itti jigaa jirudha. Boorannis lafa kana gallakkisuudhaaf fedhii itti hin jiru. Hin gadhiisullee akka namaan quba qabutti guyyaadhuma irratti eeggataa jira.
Jijjigaanis akkan duratti isinitti sababa ambaasaadarota lamaan yeroo transitional governmentii sana wayyaanii jala galaniini ONLF waraana isaatiin mootummaa Sumaaleedha rakkisa jedhaniit magaalaan Jijjigaa duka dakatti magaala isaanii maal jedhamti maqaa isheen irraanfadhe achitti dhaabuu yaalaniiti lakki amma haalli tasgabbaa'u akka Jijjigaatti dhaabbatu taasifame ergisaadha amma nani beekutti. Amma garuu magaalaa taatee tachumaan haftee ergisaa miti isaas iyyuu waan baay'eetu kileemti ta'a tura. Bara 2004 garuu uummanni magaalaa Jijjigaadhaa riferendamiidhaaf of qopheessaa akka ture booda OPDO'n akka fedhii irraa hin qabnee fi kaansilii akka ta'e nan beeka amma tokko. I think dookumentiin kun mircha boordilee waan jiru natti fakkaata. Diteelii isaa bifa ta'een argachuu yaalla. Amma isa qofa miti gaa waa'ee Sumaalee keessa lafa guddaa zooniitu jira. Zoonii Liiban jedha. Liiban zoonii. Liiban gosa Oromooti. Liiban kanarraa tokkitti naftee ona tokko jira ona Liibanan jedhamu Boorana keessa. Qubanaa qabaadhaa. Sumaaleen zoonii Liiban jedhamu qabdi. Oromoon ona Liiban jedhamu qaba. Zoonii sun aanaa baay'ee qaba. Zoonii gurguddaa mootummaan Sumaalee qabu keessaa wannoodha. Bakka sana hoo keessa deemtanii ilaaltan akkan isiniin jedhe fakkii qabeenyummaa Booranaa waan taasisu eelatu jira. Sumaaleen eelan beektu. Eelli sun immoo ammayyuu bakka bakka isaa qabatee jira. Lafa guddaatu bifa sanaan achitti citee hafee jechuudha. Irruma deddeemuudhaafani sa'aatiin gabaabaadha. Sa'aatis akka fixenan beekaa dhiifama naa godhaati. Daqiiquma lamaan tokkotti gara mootummaa Beenishaangul Gumuzis akkasuma yoo dhaqxan Matakkal namni Matakkal deemtan yoo jiraatan deemen jira. Dibaaxeen jedhu saanaan itti aanu jira. Shinaashatu keessa jira jiru. Shinaashaan kun cinaan Oromoodha. Cinaan Shinaashadha. Aanaa guddaadha. Of course geographic barrier jira. Abbaayitu gidduu jira waan ta'eef Oromiyaadhaan walitti jiru. Wannoodhaani Abbaay sanatu akka kiliif guddaa waan ta'eef kallattiidhaan gara Oromiyaatti as dhufan hin jiru karaa asoosadha naanna'anii deemu. Disconnecti wal godhu malee uummata guddaatu jira. Inni sun Beenishaangulitti hafee karaa daalatti bakka baay'ee gaa bulchiinsa gandaa baay'eetu achitti hafee. Even saboota xixiqqoo achi keessa jiran illee saboonni lama Oromiyaa keessa buluu barbaadan kan hin dhaga'amu. Dhaga'amaa hoo jira. Gidduutti kan. Waa wacu jiraaf. Innaa bulchiinsa gandaa fi maali baay'eetu fudhatamee jira. Matakkal lafa lolaati ammas hin beektanii isuma kaleessaa isuma dheengaddaallee bakka waraanni nama itti fixaa jirudha. Inni sun akkasitti citee hafee jechuudha. Lafti kun lafa uummanni isaa bilisummaa kanaaf wareegama kaffale ilmaan isaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti wareega jajjabduu kaffalan kan ammallee kaffalaa jiran hedduutu jira jechuudha wantoonni achiin jiru kun. Amma Matakkaliin Beenishaangulitti hambisaniit waan baay'ee nama dinqisiisuun itti hima. As gamana ce'anii garuu laga dhadheessarraa uummata dhibbaan lakkaa'amu 1,000 guutuu natti fakkaatu maamilii sun. Dhibbaan lakkaa'amu laga dhadheessarraa qurxummii baasanii nyaatan warra Gumuz as ce'anii isaanis karuma biraa deemu yookaan laga sana daakanii yeroo nama ceesuu danda'u ce'uu danda'u malee Beenishaangul Gumuz wajjin akkitti wal quunnaman hin jiru. Jarri sun immoo Beenishaangulitti akka bulan taasifamu. Namni dhibbaan lakkaa'amu Beenishaangulitti bulaa inni 300,000 400,000 ta'u kan Matakkal keessa jiru kan Dibaaxee keessa jiru kan magaalaa Asoosaa keessa jiru. Oromoon achi jiru sun garuu tokkoon saayyuu akka namaatti lakkaa'amne jechuudha. Akka namaatti lakkaa'amne. For that matter akka namaatti lakkaa'amne natti hin jedhuu fi heerri mootummaa Beenishaangul saboota 5 qofa beeka. Sabaaf sablammii 5. Oromoon jedhamu keessa hin jiru.
Oromoon garuu perhaps the second or the third largest group wannoo keessatti Beenishaangul Gumuz keessatti. Yoo xiqqaate sadaffaadha yookiin lammaffaadha baay'inaan. Magaaluma sana keessa yoo deemtanii wanti isin argitan isuma kana. Amma uummanni naannoo dhadheessaa jiru sun akkuma amma argitanii Horroo Guduruu keessatti onoota 4 referendum irratti deemsifnee fudhanna jetteetiin iyyaa jirti warri Amaaraa warri qubataa warra Amaaraa himutu qubataadha. These are settlers. Settlersiin kun nama biraa ofitti waamtee baay'ifteeti uummata asii buqqiftee fixxeetti lola baay'eetu deemaa jira. Isas isin quba qabdu waan ta'eef isinitti himu. Uummata sana deeggarti karaa gadaantu warri Beenishaangul Gumuz jechuudha. Madiina Oromooti taatee jechuudha. Asuma funyaan jalu teessee. Gaambeellaan illee akkanuma Gaambeellaan uummata Oromoodhaan baay'ee wal lolu soo ta'uu baate aanaa diimaa ona diimaa jedhamu guutuu tokko fudhatanii lafa bafar zoonii jira lafa Oromoon irratti tikfatu lafa bafar zoonii kana hundumtuu itti fayyadamu kanas hundumaa guutummaatti asii gadee Gaambeellaatti ramadan. Gaambeellaan uummata xiqqaadha. 500,000 waan guutanatti fakkaatu lafti isaan qabatan garuu lafa baay'ee guddaadha. Gara dhumaatti waan ABO'n sararri kana daangaa Oromiyaa ABO'n sararri kana walloodhaan wal qabsiisee gara olii fiixa ol baatu jira. Waan sana akki itti addaan kutanis nama dhiba. Maaliif karaa Dabra Birhaan amma magaalaa zoonii Noorzi Shawaa Amaaraa jedhamtu keessa jirti. Magaalaan Dabra Birhaan kun bira dabartaniis uummata naannoo sanaa soo gaafattan uummanni kun Oromoodha. Uummata Oromoo qofa ta'uu miti lafti bulchiinsi gandaa achitti waamamullee Oromoodha. Bulchiinsumti gaddaan lafti isaa fakkeenyaaf ganda Injifannoo jedhamu jira. Injifannoo ani amma ABO'tu na barsiise erga dhufeen bare malee jecha isaa irraan fadheera. Garuu achi ganda Injifannootu jira. Uummanni jirru kun uummata Oromoo gosa Tuulamaati. Gosa Raas Masuu Silashiiti. Raas Masuu Silashii fiidaalii duriiti. Inillee Oromoo kana baay'ee miidhee. Ammoo Raas Masuu Silashiin Oromummaa isaa inaalle. Oromoo akka ta'e sirriitti beekaa. Miseensa Maccaaf Tuulamaas ture. Miseensa Maccaaf Tuulamaa ta'uu qofa otoo hin taane miseensota Maccaaf Tuulamaa bara Haile Sillaasee ari'atamanii walii gadi fiigan illee gargaaree akka isaan hin qabamne tattaafachaa akka ture odeeffama. Jaarsoliin ani dubbise Koloneel Alamuu Dabalatii natti himaniiru. Uummata jiru kanatu Deefamaa yeroo hedduu fudhatte sa'aatiin deemaa jira warra kaan jedhaanis fixeera. Uummata jirru kanatu gidduu Amaaratti jijjiiramee akka naanni sun naannoo Amaaratti wannoo godhamudha. Achiin gara Shawaa Roobititti soo gadi buutan Oromoo orma dubbataa kamisee kana wajjin walitti dhufu lafti gidduu kanatti bade Oromoo ormti Amaara ta'e hin bade baay'eedha. Warra kaan gaa warra Argobbaa fi warra duumni isaanii dur Islaama ture uummata sabbichootu toora gidduu sana jira. Saba kanaan isaan Amaaratti daangeffamanii hafanii fiichanis akkamitti yeroo duraa sana daangeffamtee turte booduma falmiidhumaan uummanni lolee as deebisamedha. Amma gaa gaaffiin nuuf jiru maa inni dhumarratti Oromiyaan harka 40 amma ta'uu qabdurraa harka 40 an xiqqaattee fi dogoggora dura hojjetame ta'uu hin danda'u. Maarjinaan irratti ta'uu hin danda'u 40%. Sababa amma isinitti hime kanaan lafoota gurguddaatu Oromiyaa irraa adda ciccitee daangaa biraa keessatti daangeffame. Oromiyaan abbaa dhabdee, bulchiinsa dhabdee, mootummaa sirnaa dhabdee, nama lafa kana ishii falmu dhabdee amma yaannu ol harka 60tu jira jechuu barbaadeetanii. Kanaaf maybe waan akka gaaffitti nama gaafadhu. Addunyaa marti yeroo daangaa isaatiif dursa kennee waan barbaachisu taasisuuf wareegama barbaachisu kaffalu kana callisuun hayyoota Oromoo fi
beektota Oromoo sirriidha. Maalirraa dhufe of gaafachuu danda'uu qabnaadha. Qonnaan bulaan jedhu qonnaan bulaan bakka hundattuu akka falmaa jiru nan beekafani. Beektonni Oromoo daangaa Oromiyaa falmachuu maal gochuu qabna, maal hojjechuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf waan fakkeenya tokko isa asirratti isinii kaasu yeroo lola xaaliyaanii asiin baatu Ingiliziin gargaartee turte Ugaadin kan qabate Ingiliziidha. Wanta sana daangaa Oromiyaa fi daangaa Sumaalee gidduu jiru sararteetti jedhama. Oduudhaan an dhagaye. Maybe warri Ingilizii jirtan itti dhiyaattu laayibrarii isaanii kan bakka ta'e gaafachuu dandeessu. Maaliif daangaa bara kolonii immoo United Nations acceptance qaba waan ta'eef qorannoolee deemsuun irra jiraadha. Seerri addunyaa seerri biyyaa kana ittiin falmannu baay'eetu jira. Yoo daangaa Oromiyaa hin falmatiin ta'e biyyi Oromiyaa nuti falmannu maal inni? Akkuma argitanii Oromoon yeroo tokko tokko dhimma daangaa hin kaasinaa. Dhimma daangaa kaasuun diina ofitti heddummeessuudha jedhanii haasa'u. Waan naan galle tokko kunis kan wani isinitti dhaamuu barbaade fayyaa naa ta'a naa jiraadha jechuun barbaada.